Assalaamu alaykum obboleeyyan akkam jirtan arras viidiyoo biroo qabadhee dhiyaadhe ficaa pirootiinaa nyaata daa'imaa keessa faayidaanu akkamitti akka mana keessa qopheeffannu saniin qabadhee dhiyaadhe itti dhiyaadhaa waliin goona. Akkuma asirratti argitan waan adda addaa ka pirootiinaa waan akka almuund, kaashwii, istaachuu waan akkasiitii firii dubbaa fa'aadha. Pirootiina of keessaa qaba. Nyaata daa'imaa keessatti xiqqoodhaan akkamitti akka idaanu eega daa'ine booda saniin qabadhee dhiyaadhe itti dhiyaadha. Xiqqishoo ibidda irratti ni oowwisnaa jechuudha. Hedduu sii miti ibidda haalaan irraa gad xiqqeessine xiqqishoo oowwisnaa jechuudha. Eefa akkatti oowwisne booda xiqqishoo akka nuuf qabbanaa'u ni dhiisna. Eefa nuu qabbanaa'e booda daayinaa jechuudha. Ani already eefa qabbaneesseetiin cinaa daakee cinaa hafee waliin daayina. Already cinaa daakeetiin jira jechuudha. Pirootiinni bareedaadha. Nyaata daa'imaa keessaa yeroo nyaata daa'imaa goonuu keessaafuu waan akka faxaraa fa'aa xiqqishoo nyaata keessa fayyadamuu jechuudha. Xiqqishoon daa'ima qofaaf osoo hin ta'in ijoollee jajjabduus akkasumatti waan akka juuzaata akka ismuuzii fa'aa gizee goonuuf nama guddaafis akkasumatti bareedaadha jechuudha. Pirootiinni kuni maankaa cinaan maankaa takka godhuudhaan nyaata daa'imaa keessa buusuudhaan akkasii qopheessinaa jechuudha. Bifa kanaanin qopheessaa. Pirootiina qofaa miti faatii qabaa, faayibara qabaa, waa hedduu of keessaa qabaa jechuudha. Akkana yeroo mana keessa qopheessinee bakka takkatti meeshaa wayii keessa cuqqaallee kaayannee yeroo hedduudhaaf nuuf ta'a jechuudha. Xiqqoodhaan ijoollee birootiifis daa'imman xixiqqaafis akkasumatti nyaata keessatti idaanaaf jechuudha. Hedduu waan gaariidha. Isaan gargaaraa. Bifa kanaanin qopheessaa. Yoo isinitee viidiyoo kun like, share fi subscribe naa godhaa. Warri share naa gootanii subscribe godhuudhaan na jajjabeessitan galatoomaa. Akkasumatti na jajjabeessaan isiniin jaa. Akkaataan an daa'imaaf nyaata keessatti itti fayyadame viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee dhiyaadhaa jechuudha. Hamma viidiyoo itti aanu wal arginutti asumarra nagaatti isiniin jaa.